jaanjoon tokko tokko nu keessaa biqilee diinota keenya faana hiriiree kan hojjechaa jiru. Sibaat Naggaa faana mari'atanii Oromoo bilisa baasuu barbaadu. Humna guyyaa guyyaan daangaa Oromoo cabsee haadha Oromoo ajjeesaa qalaa jiru faana mari'achaa oolu. Humna finxaaleeyyii faana hojjechaa Oromoo irratti hojjechaa Oromoof qabsoofnaan hundi. Yarraa wal argan malee yaadi isaanii waliin dhufu. Namni hundinuu waggaa 40 haasa. Kaan Dargii haasa. Kaan Haile Sillaasee haasa. Sabjaneessummaa biyya kana irraa waliin gal. Walqixxummaa irraa waliin gal. Dimokiraasii irraa waliin gal. Misooma irraa waliin gal. Fedhii aangoo waggaa 40 dudduuba deemanii waan kaleessa haasa'u malee wanti adda warri haasa'an jiru. Qe'ee diinaa dhaabbatanii Oromoo irratti diina waliin shira xaxuun kun gaaffii uummata Oromoo hin deebisu jechaadha. Golli Oromiyaa akka tasgabbaa'uudhaaf Oromoon wal mari'atee mariif marabbaadhaan hanqinaalee jiran wal mari'achaa dhaawataan hiikaa deemuu wayya malee diina faana hiriiruudhaan qe'een Oromoo dacheen Oromiyaa kun akka goolamuuf nageenya akka dhibuuf Oromoon rakkoo kanaan dura rakkoo walxaxaa kanaan dura keessa ture sanatti akka deebi'uudhaaf sochiin keessumaatii namoonni siyaasa beekna baranneerra jedhan taasisaa jiran gonkumaa dogoggora akka ta'edha jechuudha kanan kaasuu barbaadu. Orma gammachiisuuf jecha tarsa'aa oolu. Tokko tokko immoo nyaara hin qabu, hin kijibuu miti, hin tarsa'a. Tokko tokko asitti hojiitti kenninee hojii karatti godhan wallaalanii mataaf luka hojii gaggaragalchanii gaafa asii bahan tarsa'aa oolu. Amala indaaqqoo qabu. Indaaqqoon midhaan sassaabdeetti kennite nyaachuudhaaf jalqaba bittinneessite. Uummanni Oromoo qabsaa'ee qabsoosa 4 kiiloo erga galchee booda qabsoo Oromoo bittinneessanii Gidaamii fi Mooyyaalee fi Sololotti galchuu barbaadu bittinneessanii. Maalinni kun hayyuudha moo xiinxalaadha moo xibaaradha moo maalinni kun?